Hayi daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo keenya yoo jaallattan immoo like gochuu hin dagatinaa jecha. Har'a immoo waan haaraadhaan isinitti deebi'een jira jechuudha. Daawwattoota koo namoonni gaafii garaagaraa na gaafattanii gaafii keessaniif deebii viidiyoo ittaanuun isiniif nan dhufa jechuudha. Har'a immoo viidiyoo kana keessatti jechuudha koomentii tokko waa'ee rifeensa irratti naa barreessaa turtanii. Rifeensi kee akkamitti akkanatti miidhagee bareedee argama? Rifeensa kee maal dibattaa? Akkamitti kunuunsitaa? Kan jettanii fi viidiyoo qabadhee dhufe jechuudha har'a. Har'a rifeensa koo kaleessa jechuudha rifeensa koo miiccee qulqulleessee haala kanaan bakka afuritti haala kana fakkaatuun quxuxurii isaa godheen jira jechuudha. Har'a immoo guyyaa kaleessaa akkas godhee guyyaa har'aa immoo kana hiikee maaliin godha kan hin jedhu guyyaa tokko booda maal akka goonu isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee rifeensa irratti waa'ee kunuunsa rifeensa irratti viidiyoo nu hojjedhu akkasumallee gorsa garaagaraa irratti viidiyoo nu hojjedhu warri jettanii waan isin jettan hundumayyuu nan fudhadha. Gorsas yoo barbaadanii waa'ee rifeensaa ilaalchisees viidiyoon kanaan dura hojjedhes viidiyoo bal'aa jira waan ta'eef ammas immoo jechuudha ergan Itoophiyaa galee rifeensa koo nan kunuunsa jechuudha. Yeroo kamiyyuu biyya harabaattis ta'e Itoophiyaa addan galee jechuudha. Rifeensa koo sagantaa itti baasetanii kan hin kunuunsu jechuudha. Yeroo baay'ee rifeensa miiccinee akkasumatti akkuma miiccinetti otoo hin filini otoo qibaatii hin dibin jechuudha. Akkasumatti marmarree yoo keenye rifeensi keenya nu jalaa bada jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een waanuma namni yuutuubii kanarratti hojjetee takakkillee yoo jedhanis shunkurtii yoo jedhanis qullubbii yoo jedhanis ruuzii yoo jedhanis waanuma yuutuubii kanarraa argine hundayyuu har'aa boru dibanna jechuudha. Rifeensa keenya kan nu jalaa baduu fi waanuma yuutuubii kanarratti argine dhugaa seenee har'aa boru dibanna jechuudha. Kanaaf waa yuutuubii irratti argine hundisaas dhugaadha hundisaas soba jechuu hin dandeenyu. Kan noormaalii viiwudhaaf jecha laayikiidhaaf jecha hojjetan jiru. Kanneen immoo waanuma ofirratti yaalanii yuutuubii ijoollee barsiisanis hin jiru. Kanaaf asirratti walumaa galatti yuutuubii ilaaltanii hin fayyadamin asiniin jechuu koo osoo hin taane waan tokkoon fakkeenyaaf yoo fayyadamtanii qibaatii gosa tokkoon fakkeenyaaf fi yoo fayyadamtanii qibaatii gosa isaa isa kan biraatti hin ceenaa jechuudha. Amma faayidaa isa sanaa bartanitti kan biraatti hin ceenaa jechuudha. Sababni isaa qibaatii amma fakkeenyaaf fi isa tokko har'a fuutanii isa tokko ji'a kana fuutanii isa tokko ji'a lamaan kana fuutanii walumatti taasisanii qibaatii gosa 3-4 dibattu waan ta'eef kamtu akka faayidaa qabu kamtu akka miidhaa qabu wanti isin beektan hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf qibaatii gosa tokko yoo dhaabbataadhaan gosa tokko kan rifeensi keessaan isin jaalatu yoo fayyadamtanii rakkoon tokko hin jiru. Fakkeenyaaf rifeensa koo kana isinuma fuulduratti hiikaa jira jechuudha. Haala kana fakkaatuun hiikaa jira guyyaa kaleessatti kan miiccame. Kun akkuma viidiyoo keessatti argitanii bakka lamatti babaaseen ture. Isammoo har'a deebisee xiqqoo qilleensa fudhachiisaa nan hiika. Sana booda immoo maal akkan dibu of biraan qaba jechuudha. Ani rifeensa koo wanta meeqa hin dibadhu jechuudha. Dhaabbataadhaan qibaatii gosa tokko baalazinii yoo ta'e gosa tokko kanneen biraa immoo fakkeenyaaf killee yoo ta'e guyyaa darbee jechuudha. Torbee 2-2tti yookiin 3-3tti killees yoo ta'e wantoota zayituunis yoo ta'e wantoota garaagaraa kanan fayyadamu yeroo hundayyuu miti jechuudha. Har'aa boru osoo hin taane torban 2 torban 3tti si'a tokko hin fayyadamtu. Sana booda rifeensa keessan faa gootu yeroo hunda jechuudha. Idduma tokkotti miiccitanii idduma tokkotti filtanii idduma tokkotti yoo keessanii faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaaf keessattuyyuu ijoolleen biyya harabaarra jirtanii dhugaa dubbachuudhaaf abukaadoon illee jira waan ta'eef abukaadoo illee sirriitti fayyadamaa jechuudha. Abukaadoo, muuzii, killee isaan kun rakkoo hin qabu jechuudha. Ani ammaa jechuudha jireenya biyya harabaa jiraadhes erga biyya galeeyyis ta'ee
Wanti hin fayyadamne rifeensa kiyyaa shunkurtii bichaadha jechuudha. Shunkurtii fayyadamee hin beeku. Qullubbiillee wantoota tokko tokko keessa firee tokko tokko yookiin firee gimmaasha buusee fayyadama malee qullubbii fa'aa danfisee noormaalii danfisee hin fayyadamne jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een jechuudha abukaadoon rakkoo qabaa, muuziin rakkoo qabaa warri jettanii isaan kun rakkoo hin qaban jechuudha. Waanuma tokko rakkoo hin qabanii baay'ee xuruudha. Isa fayyadamaa akkasuma qibaatii jechuudha. Itoophiyaa keessa jiraattanis biyyoota Arabaa keessa yoo jiraattanis qibaatii gosa tokko fayyadamaa gosa hedduu walitti guurtanii yeroo sana faayidaa isaa wallaaltu jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii waanuma tokkitti hin dibne amma argitanii rifeensa kiyya kaleessa miicee waan inni fakkaatu isiniin agarsiisaa tokko tokkoon suba kan hin qabne kunoo kana fakkaata rifeensi kiyya. Asitti immoo wantoota rifeensa kiyya dibadhu qopheeffadhee jira jechuudha. Yeroo baay'ee ani abukaadoo dibadha. Yeroo darbellee isin agarsiise abukaadoo kun qibaatii bishaaniiti jechuudha. Wanta kana namoonni biyya Arabaa jirtan gara Itoophiyaa fidadhaa kottaa yeroo dhuftanitti filaadha. Gubbaan kun filaadha jechuudha. Wanta barbaaddan asitti danfistanii yoo naqattanii akkasitti ittiin dibattu jechuudha. Lafatti hin qisaasa'u. Kabira baalaziniin illee qaba. Yeroo baay'ee nan fayyadama baalaziniin kun faayidaa hedduu qaba jechuudha. Kanaaf egaa rifeensa kiyyaa yeroon sagantaatti baasee yeroo tokko tokko akka nama kun akkanatti bakka 4tti bakka 5tti baasa rifeensa kiyya hin dhawu jechuudhaani. Kanaaf egaa daawwattoota keenya har'agaa gorsi qonni guddaan ani viidiyoo qabadhee dhufee fi waan namni jedhe hundumaa osoo hin ta'in wanta rifeensi keessan jaalate wanta faayidaa qabu dibadhaa. Waan akka shunkurtii waan akka qullubbii kana dibattanii rifeensa ofii jalaa hin balleessinaa. Zayituuniin biyya Arabaatti bashiidha waan ta'eef zayituunii dibadhaa. Akkasuma killee dibadhaa. Inni waan tokko rakkoo hin qabu. Killeen faayidaan isaa rifeensa keessanillee isinii laaffisa. Amma yeroo baay'ee jechuudha rifeensa kiyya haala kanaan jechuudha. Firiizii isaa gochuu yoo barbaade akkanatti bakka 4tti dha'ee akkasitti firiizii isaa yeroon gallakkisee deemutu jira jechuudha. Akkanatti bittinneessuu dhiise. Kanaaf yeroo baay'ee akkanatti bakka 4tti baasee dha'achuu kanan jaaladhuu fi yeroo tokko tokko bakka garaagaraa sagantaadhaan yeroo deemu akkanatti bakka 4tti bakka 4tti hiikee itoo hin bittinneessin ittiin deemuu fa'aati hin jaaladha. Kanaafan akkanatti dha'adha. Akkasumallee rifeensi akka hin caccabne godha. Rifeensi keessanii yoo hiikaa akkuma miicitanitti hiikaa keessanii rifeensi keessan isin jalaa caccaba isin jalaa bittinnaa'a. Egaa nuyi dubartoonni kichinii keessa hin dhabamnu. Kichinii keessa oolla nyaata garaagaraa qopheessaa oolla. Akkanatti rifeensa bittinneessinee kaa'urra bakka 4tti bakka 5tti walitti qabnee kaa'utu mijataadha. Maaliif jennaani oodhumallee shaashii garaagaraa itti hidhachuu baanne ofuma isaatiif iddoo tokkotti walitti qabamaadha waan ta'eef rifeensi inqisaasa'uun isiniin jedha daawwattoota kiyya. Shaashaa shambaa jettu jechuudha. Akkanatti haala kana fakkaatuun shaashaa shambaa jettu. Kanaaf egaa inni guddaan isiniin jedhu hordoftoota kiyya haala kana fakkaatuun mimmiidhagfachaan jira jechuudha. Rifeensa kiyya amma naaf danda'ametti wantoota amma isin agarsiise wantoota kana immoo jechuudha dibeetanii rifeensa kiyya xiqqoo qilleensaan galcha hin dhawu jechuudha. Kanaaf yeroon dhawus jechuudha. Qaqal'isee xiqqeessee qicinii godhee hin dhawu jechuudha. Kun akkuma argitanitti irraan gadeessa. Kun amma rifeensa kiyya argitan akkas kan adduma tokkotti dha'a. Maaliif rifeensi kiyya humna akka godhatu akka gubbatee yeroo kaan bareedu yookiin akka dheeratuuf gargaara. Rifeensa qicinii godhanii quxuxurii maal kana yoo dhahatanii rifeensi humna hin godhatu rifeensi namarraa dhuma jechuudha. Kanaaf yeroo biraatiif immoo addatti waa baay'ee fidadhee dhufa waa'ee rifeensa kanaa jechuudha. Ammaa fi waan rifeensa koo sirreeffachaa jiruu fi namoonni gaaffii na gaafatanii deebii keenya maaf nuun deebistuu jedhanii waan yoo ta'anii fi rifeensa kiyya egaa wanta baay'ee humaa hin dibadhu. Waanuma nama isin agarsiisan dibadhaa caalatti killee yoon argadhe abukaadoo muuzii yoon argadhe hin hiilu. Rifeensa kiyya baay'ee kunuunsuun jaaladha. Rifeensa kiyya hedduun kunuunsa. Rifeensa kiyyas immoo
caalatti baay'een jaalladha. Egaa kabajamoo fi hordoftoota keenyaa xumureen jira jechuudha. Waan itti dibadhus itti goggodhamee jira. Itti godhee jira kun haala kana fakkaatuni. Kallattii garaagaraatiin as keessaa immoo qibaatii kana qaba. Qibaatii kanas akkuma argitan haala kanaan itti cobsa. Rifeensa keenya haala kana fakkaatuun kunuunsinuun isiniin jedha daawwattoota keenya. Garuu immoo wanti guddaan isin beekuu qabdanii rifeensa dheerachuu gobbachuun isaa akka abbaan itti qabeedha jechuudha. Rifeensa keessan haala gaariidhaan yoo qabdanii rifeensi keessan wanti hin dheeranneef wanti hin gobbanneef hin jiru jechuudha daawwattoota keenya. Rifeensi koo kana fakkaata yeroo hojjetamaa isaatti argitanii. Ammas immoo kun kana fakkaata baay'ee nama hin rakkisu akkuma abbaan kunuunsitti rifeensi inni guddaan waanuma namni jedhee wanta garaagaraa hundumayyuu itti hin dibatina. Wanta tokko yaalatiiti wanta sanarraa faayidaa yoo argattani isa kabiraatti ce'aan isiniin jedha daawwattoota keenya. Baay'een isin kabaja baay'een isin jaalladha.